Keessa godhe gaafa mataa kana dhibbisu. Namni tokko dirree lolaatti gaafa ba'u meeshaa guutuu yoo qabaate muunsaa shakkiin qabu. Ameen ameen. Wanti dirree lolaatti loltu tokko mo'icha laatu waa lama. Tokko sirriitti silxanaa qabaachuu. Lama immoo silxanaa qabaachuu sirriitti tokko sirriitti silxanaa qabaachuu. Ogummaa lolaasan tooftaa lolaasan itti beeku. Lama immoo meeshaa guutuu farsaa qabaachuu. Bagus teman-teman deh kamu lebih ada pakai seti one onne lah one that onne imne one that onne imne one that onne kamu one that onne cira one that onne sujud mana laga yeroda kaki akamal kafte tu mana waktu yo keruf jol kafte Guya ka pasti kasar kan kita defa keluar kita nak mana kali jaya besu kalau tadi nama tak betul kalau kau ada kalau kau ada masa Yesus Kristus Guya ka berkat kuat kakak dan mol kasar kan terkas Guya kakak mol kasar terkafte wan kote kapte wan kote kapte mana aku agama kikonin kain bukan gambar terkafte bodas Jadi itu kota undang Mali biasa, wanita nukian muncul, wanita nuti gudunja. Maka Yesus ini umna furaga lagi sana. Haleluya. Amin. Mana mana saya muncul amin jeda. Haleluya. Wanita nukian kan muncul, wanita fera gudunja. Wanita di muncul, wanita nujar kam muncul. Wanita nujar baca muncul, wanita nujar babune baca muncul. Yesus Kristus. Anak guyit, guyada, guyadinki, guya, berjaya kenya kesat. Wanti alam tak betul kali. Macamnya guya alodat. Kronin itu Abu-Rahman utamani kalau kesat tu muncul aja haman jalan kan turun. Yoman ayat Yesus serana gafat Yesus muncul aktibat tu kanan jute. Warujalan sun bijak apa aja Abu-Rahman ke pemani karu mata kabat. Orangnya kalau berdoa setiap. Amin. Haleluya. Guya kasih. Dapat fakala susita. Waktu kan jalan kana. Waktu kan mana ketu. Agar yang gafat wahai kan kana tahu itaga. Manjira tu bukan kerana dagang. Boleh saya bela dia kan berumah tangga betul. Maka Yesus tidak pernah capok sebab. Amin. Yesus Kristus. Amin. Amin jalan. Amin. Haleluya. Amin. Waktu ni baca kerana jadi umat punya cari melaka. Pula kita dapat cuma des. Garu rakong kita pula tu. Kullu furada ya furad tiba saja kullu furada cubbusan kan sindif tani cubbusan di famera amin kan si cubbusan tinig negara cubbusan itu irata ada tu namnya kullu furad habo kab cubbusan amin amin Nama sibuk kerja kasa kami di, afur kullu furad beran. Yesus Kristus. Amin. Cuburan tahu, gadi, wanita malam kita raja bawa kata tu lagi demi bayakin. Oleh faham ni, kanan ni, som ni, nutra jame, janda lagi, jalan jamle. Wanita raja bawa kata demi wajib. Agar saya afur kullu furad kamu orang tergata. Amin. Haleluya. Amin. Afur kullu furad kamu orang tergata. Amin. Kullu kisah kenya jalan mana orang tergata. Mudah bahasa dalam bara dia ada bos. Amin. Yesus Kristus. Haleluya. Wantana gurgudda nadi. Wantana gurgudda lama tu nadi. Lawan ayat kene oboloma yomin.
Hiyyooti isinii fakkaata ture. Yoo Iyyoob isinii kadhatu ta'e garuu mee Iyyoob 42 namni tokko dhaqee naaf dubbisu. Isin jireenyaan dubbannaa keessanii waan na yakkitanii fi eekkamsi mana keessanii irra Iyyoob isinii fakkaata ture. 42 mee tokko kaasee dubbisi. Kana booddee Iyyoob deebisee Waaqayyoon ati waan hundumaa gochuu akka dandeessu nan beeka. Ati waan hundumaa gochuu akka dandeessu nan beeka. Akeeka keessa karaatti kan hambisu hin jiru. Ittuma fufeessi. Ati inni dubbii beekumsa malee dubbatamuun akeeki koo akka hin mul'anne godhuu kun eenyu jetteetta. Ani waan ani hin hubatin dubbadheera. Dubbichi anaaf baay'ee dinqisiisaa waan ta'eefis ani isa hin beekne. Ammas dhaggeeffadhu ani nan dubbadha. Ani sin gaafadha atis naaf deebisi jetteetta. Ani waa'ee kee dur gurraan dhaga'eera. Amma garuu ati anatti mul'atteetta. Kanaafis ani tuffadhee hawwaaraa fi daaraa keessa taa'ee yaada garaa koo nan geeddaradha jedhe. Kanaafis ani of tuffadhee hawwaaraa fi daaraa keessa taa'ee yaada garaa koo nan geeddaradha jedhe. Waaqayyo Iyyoobitti dubbachuu erga raawwatee booddee Eliifaaz Teemaanichaan immoo akka garbicha koo Iyyoob waa'ee koo qajeela waan hin dubbatiniif eekkamsi koo si irratti firoota kee lamaan irrattis hin boba'a. Kanaaf amma tuntunoota 7 korbeeyyii hoolaa 7 fudhadhaatii gara garbicha koo Iyyoob dhaqaa. Isin ofii keessaniif qalma gubatu dhiyeessaa. Ani sababii isin akka garbicha koo Iyyoob waa'ee koo qajeelaa hin dubbatiniif akka gowwummaa keessan isa yeellaasisaatti isiniif akka hin deebifnetti garbichi koo Iyyoob isiniif haa kadhatu. Anis kadhata isaanan dhaga'a jedhe. Mee ameen jedhame? Ameen. Mee ameen jedha? Ameen. Kadhatamuu obboloota Iyyoob warra Iyyoob jajjabeessuu dhaqee ati nama cubbamaadha ati nama yakkamaadha jajjabeessuudha kan cabsaa turan. Kan kadhatuun garuu Iyyoob jira. Maaliif yoo jettanii obboloota Iyyoob qorumsa quufee bahe. Qoree yaade Waaqa Iyyoobiin. Yeroo gadi buuses Iyyoob Waaqayyoof nama amanamaadha. Yeroo inni dhala kenneef Iyyoob Waaqayyoof nama amanamaadha. Yeroo inni dhala hojjetaa fuudhee dhala isaa ajjeese immoo ilmaan Iyyoob irratti girgiddaan akka jiru godhe immoo Iyyoob Waaqayyoof amanamaadha. Yeroo Iyyoob Waaqayyo qabeenya baay'ee kenne Iyyoob Waaqayyoof amanamaadha. Yeroo qabeenyi isaa tokkicha seexanaan qoramee qabeenyi isaa jalaa dhume Iyyoob Waaqayyoof amanamaadha. Mee ameen ameen ameen. Waaqayyo kadhata nama hafuuraan guutameef kadhata nama qorumsa quufee bahee dhaga'a. Nama si bukkeetu qabiitti Waaqayyo kadhata nama hafuuraan guutameef jedhani. Nama qoramee galatti dhaga'a jedhani. Mee maaloo ameen jedha? Yesus gooftaadha. Maal jedha Yihuudaan ergaa Yihuudaa boqonnaa qabu lakkoofsa 20 Hafuura qulqulluudhaan maal ta'a? Geggeeffamaa kadhadhaa. Mee nama si bukkeeru hafuura qulqulluun geggeeffame kadhadhaadhaani. Ila namni qorame kee yaada isaan kadhatu yaada Waaqayyo kadhatu. Maqaa gooftaa Yesuusiin ayyaana akkasiisiniif hamaa jedha. Yaada isaan kadhatu yaada Waaqayyo kadhatu. Karoora isaan kadhatu karoora Waaqayyo kadhatu. Maqaa Yesuusiin arraa kaasee Waaqayyo dhufe si marqaa dhufee si nafu. Mene pada iya amen jedhadhaa. Haleluuyaa. Seera waaqeffannaa itti amanattis eleebineetiin Waaqayyo Abrahaam sii kana ta'e ani immoo saajjatoota kee hundumaaf dhala kenne dhala namuun qe'ee kee irraa kaasee abaasa sirraa godaane. Yaa wada boloota maal eleebineetiin dhala Waaqayyo maaliif Abrahaamiin dhagoo barbaade yoo ta'e Abrahaam garaa Waaqayyo qaba. Amen amen. Abrahaam garaa maalii qaban jedhe? Yeroo jalqabaa
ilma isaa tokkicha Waaqayyoof dabarsee kan kenne Abrahaam yeroo jalqabaa ilma isaa tokkicha biyya lafaaf dabarsee kan kenne Waaqayyo namni waan qaburraa waa kenna isa qabu kennedha. Maqaa Gooftaa Yesuus hojjetaa waan ta'eef. Ameen ameen. Har'aa kaasee humna fuulaa gara kiyyaatu. Fuula yoo geggeeffamu mana hin danda'amu. Hafuuraan geggeeffamu akka ragaa dhagoota nama ilaa. Hafuura qulqulluun fudhanne taanaan kadhannaa fi kadhannoo jeeqan qaba. Hin dhaga'amu. Amma baay'ee kee intura malee dhufaa gaafa dhufu garuu kadhannaa keenya giraa kadhannaan nu deebisu hunda waan ta'an kadhannee maaliif gaarii fuudhaan geggeeffamnee miti kan kadhanne hinaaffaa yaada garaa keenyaaf guutamnee kadhanne Anna hinaaffaa yaada garaa yoo guutamne utuu takka midhiinaa kadhannaa laatteette anis lafa jettiti yeroo fuulli Waaqayyo gara ishee dhaqe yeroo keette kadhatte utuu jedhannaa laatteetti ilmaan gamni kam keete Amen jedhame. Amen. Amen jedhame. Amen. Hallelujah. Amen. Waaqayyo meeshaa gala fiigicha isarraa adda ba'e milkeessu. Tattaaffii isarraa adda ba'e milkeessu. Ola raadiyaa sandola raadiyaa. Amen amen. Warra laayini isaa keessa fiiganiif garuu wal bara haarabana. Amen. Dhimma fuula Waaqayyoon geggeeffamanii mana hin danda'amu. Sirriitti dheera. Amma wayii seexanni moo nama mul'ata guddaa qabu geessiftee waan xinnoo tokko ajandaa ishee saayimentii isheen hojjechiisaaf. Mul'ata guddaa kan nuyi fudhan gaafa warri Waaqayyo gara keenya dhufedha. Hojii ergamoota boqonnaa tokko lakkoofsa 8 maal jedhan jedhe yemmuu Hafuurri Qulqulluun gara keessan dhufu isin humna hin godhattu. Yihuudaan Samaariyaan hamma daara lamaatti dhuga baatu. Waa'ee Hafuura Qulqulluu godhan akkisa hin dhiisu mana. Wanta dubbatu dhabe miti. Human dubbatu irra deebi'ee akka okkee ol kaafatu waan siin jedha. Hafuurri Waaqayyoo si haa guutuuf jedha. Ameen. Ameen. Si gala. Burqituun tokko hojii gaarii gooroo kiyaasii badamnaan hojicha irratti yoo kaa'ani ati warra irratti kaa'an tatarraa danda'a seetanaa hojjechaa jirti. Sababni isaa amman jaala lafaatti deemtee hojjechuudhaaf waamamti. Nama si mukkeeru lafa kana malee lafa bal'aa qabda jedhani. Namni hafuuraan guutame jedhani fageessee yaadedha. Waaqayyo qaroo kee amanu'e. Ni ameen jedha. Ila bara diabos. Ameen. Fageessee yaad. Amman jaala lafaatti. Radas kela bara diabos sendele bara dia. Ameen. Sirti benar-benar kan? Amma sudah dah. Wangkan ada develop baca, ada develop dah. Waaqayyo में जिरने के क्या? nama bicara sih dah. Toko nama tu kabilah lah fakap. Lalu mo nama kabe? Lepas kau. Karena kau tu sih dah. Gaya tu sih dah. Wajah kalau tu sih dah. Nama. You kan nama lepas kau se? Wah kabe lah sih kan? Amen. You kan mana masih kau se? Kalau sih terkisi. Amen. Karena jirenya kaya namni na ubatura kacau lagi. Namni na ubatura kadina. Wajib tiba. Waaqayyo kan kaya kan makai goda. Amen. Haleluya. Amen. Namni wali sakane pada Tuhan nando berita pura yogu tadi. Amen. Yesus Gofta. Amen. Nama bulan budale, nama jokoloti dari kita gambelan. Amin. Raga bos sendala radiala bos. Amin. Ila lagi sendal nama bulan budale, nama jipatu dari kita gambelan. Amin. Agak jadi kaskabat tak dari bidera lo kerana soyan si babaya. Soyan. Oh raga baladiana skela bando. Amin. Wangel dia jujur. Wangel terus afkarabas. Wangel itu kana biayus. Wangel namanya Yesus. Wangel garwoli namanya Yesus. Wangel namanya Yesus. Wangel garwoli namanya Yesus. Wangel namanya Yesus. Wangel garwoli namanya Yesus. Siapa orang kase? Elas kebano rabadina majina kia toradias. Haleluya.
Addaam inni jalqabaa mana waaqayyo wajjin mari'ate maaliif diige beektu seexana wajjin? Maaliif diige beektu? Afurri waaqayyo bara jalqabaatti inni bishaan irra dambali'u sun Addaam Yohaanitti galee kan jedhu jiru. Afura jireenya kennu isaa namni kam amantii kam taa'ee baadiyyaa kam taa'ee utuu gooftaa qabaatanis gooftaa utuu qabus ittiin jiraatu malee afuronni waaqayyoo funyaan addaamitti baafate afura qulqulluu. Afura jireenya kennuudha. Afura sabab isa nama kee shuuf yoo jedhe sok jedhame reeffatamu. Isa Yesuus gooftaadha. Ameen. 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 Sigaa kanaafiti seexana qabuu dandeenyu. Afura qulqulluutu gara isaanii keessaan dhufeera jedhu bashannananii badeemanii ayyaana waaqayyootu irra jira ayyaana sanaan geggeeffamanitti maal godhu qullaa isaaniitti mul'atu. Qullaa walii argaan tole malee afura qulqulluun godhamanii afaan isaanii duru kan jedhu jira. Maatiin boqonnaa afur duruu tajaajilan seexanni afurri qulqulluun seexanaan akka inni qoramuuf gooftaa Yesuusin fuudhee lafa onaatti geesse. Eeyoon akka inni qoramuuf. Kakak kutaa sana bisa macam aja nama ini. Setan anak kan qoramuuf afurri qulqulluun fuudhee gara lafa onaatti geesse. Eenyuun? Yesuusin. Ameen. Ameen. Yesuus hundi qorameera. Lafa lolli hin jirre mo'ichi hin jiru. Ameen jedha. Lafa lolli hin jirre. Nama tokko keessa fudhate jettanii kan isin hiitanii. Ameen. Arsenaatti immoo yeroo isin jettanii Cheelsiitiin taphate yookaan immoo siitiin oodiishin beeku baay'ee dhuguu godhe akka natti godhe. Siitiin taphate yookaan Cheelsiitiin taphate abbaan tokko wajjin taphatee qofaasaa geema fudhata malee qofaa masaa yoo taphate geema fudhata. Kanaaf garee faallaa gaafasii kaasu waaqayyo harka keetti kennu. Nama biyyaani waaqayyoon bayyoomitti galuu hin danda'u. Amma na fuula waaqayyoo guutamutti. Kumani maata'utu jedhu. Yeroo raawwii qabdu yeroo kanatti qeetti dhiyaatu silaa qophiin ta'a namni immoo dhiisee gungu. Maal intala soddaa qonna irratti ka'e intinaat akkana godhee kontu waan siin jedha wayii faa qopheesse waaqayyo. Lolamte malee mootu. Loluun deebataa keemanoo saandala baradiyaa. Lafa lolli jiru moo'ichi jira. Arraa kaasee afurii moo'ichaa akkasii lubuufi lola dandeessa akkati gaya barsiisuu darbitu poolisii haguutu. Wanta inni jedhu isa barsiisi. Ameen. Wanta inni jedhu isa barsiisi. Seetanni gaafa godhate dhuftu ammam keessan badii jechaa dhufti. Maal qabda jechaa dhufti. Baalansii kenna akkaawuntii kenna maaltu jira jechi. Maal dandeessa gahetti. Abjuu qabdaa jechi. Maaliin immoo galmaan gaatta intinaan ofirra qaba jechi. Yesuusin dhattee maatte beektu yoo waaqa taate dhagaa kana maal godhu. Namni ibiddeen duwwaanii. Warri seetanaaf dhugumaaf maalani tun nama ta'e waaqayyo keetti nagataa. Utuu na beekate akka nagara waaqayyo irratti seetana gargaartanii akka na ibaattu. Ameen. Yesuus gooftaa. Yeroo isheen ammatti gaa siin jettu dhufte ani mucaa Yesuus jedhaani. Wanti isheen hin dandeenye yoo jiraate jabinee miti. Hama mucummaa karaa Yesuus hin laata. Hama mucummaa karaa Yesuus hin laata matakala gatuuba. Ani mucaa Yesuus jabinaan nama tunaannoo kennu. Hallelujah. Akka bainaan ilmi mootii akkatti mi'a ogummaa qaba sii galeera Yesuus gooftaan. Akka warra kaanii miti lafatti barate murteessaa. Mana barumsaa gaggaaritti barataa abbaan isaa sammuu biyya bulchuu qaba waan ta'eef wanta hundumaa adda baasee beeka. Lammaffaa ol baaftee jala keenya tiksii jalqabde isheenis tiksii isheetu ameen. Yesuus gooftaadha. Tiksii ishee lubbuu qabu malee sababni isaa afuura malee akkuma itti galtee dubbiste faarsata galtee tokko. Jechuudha ergamoonni harkasi jala qabatu. Waaqayyo akka beekaman hin eeggatin kan jedhu caafameera. Sadaffaa irratti gaarattol baaftee sarara warri dhibba jaajatamii jaa'olli namaa laatu intinaa namaa laatu waan akkeettan baaranii siidhaatan hin qaban. Jalqaba lubbuu namaa fudhatu dhumarrattis lubbuu kee fudhatu malee waaqayyo immoo lubbuu keetti hin laatu.
Asinana Mara. Ututina Karate. Nasanate. Manzigan. Bijala Bakan on Mazigan. Garwato Cosini Vera. Jesus again, Waka Dua Mata. Sagadi good. Sagada for a Pulungi. Amen. Hallelujah. Dilmeme tabii. Nefes dilmeme tuttu vay cirenle beraber ifte vay şun portesi kadar çift. İşte ayıp düştü daha. Amen amen amen. Luguma gelin. Selam bakar ya böyle ne olkane. Kirayı saciya diye anlatıyorum ne ha. Darran üstüm macet dilmeme. Arkaya gel abi. Fırmanı sapıralım kulluda. Arka se hallelujah. İsakilo kela bakadığında da polis ya bu. Hallelujah. मैं जरा मेरे को कहा था कि ये बात को यीशु से ये ना याद जरा ले बोला पानो संदल बिना मारा जब वो शेला ना दिया था आमेन आमेन इन्हें मंगू तुका जीव मचिया वो यहाँ का लड़का अब्बा वो यहाँ जुला खामपानी वो यहाँ सदे यीशु सिंह करा फुड़ा को फुड़ा करा मकीना का लड़की आमेन 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 लगे सेंटा हालेलुया मकीना यो करते गलाने मेरी इंचे तो गरबाइंडी लगा भैया अबोरा को कुल्ले करते गरबा दुनिया शाका तलबेना रोदा दिखे मन दिया हमें हमें अनिवार्य है बेरा रोदा सिट Kenapa muncul kamu? Hari ini sudah berdoa sejam. Apa doa ayo siago? Amen. Orang berapa kulung kulungan orang kaya jumpa dunia kan? Aman jangan lebat. Kesana muncul aman jangan lebat. Human bandar aman jangan lebat. Wakin dulu bandar aman jangan lebat. Beli dulu bandar aman jangan lebat. Hobi dulu bandar aman jangan lebat. Hallelujah. Orang ada baca kasih dalam dia. Leya aman jalan dapat tidak? Aman jalan dapat. Jadi? Aman jalan dapat. Hallelujah. Boleh Kristian makanya karena mandikannya orang toko berjual kayu tidak berangkat. Amin amin. Karena ada orang banyak kalau tahu. Apa coba? Orang gede pemilu orang negara lagi siapa dia. Amin. Berjual kayu yang berjual dapat. Ganun ang konjari ni Yesus gofta. Pasa iba ko na sa kanya ko sa ipasa. Dubigyan niya ko ng sana. Janji ko na tili. O kung sa ipsa. Ipsa mo sa dekara no ipsa. Amen. Ako na kung naman naman. Ako na kung ada ipsa ni tayo kung muifun nando. Marta nakadya tawatan. Ewan sa nitim. Namna puro sa akong kulungan. Namna puro akong kulungan. Uji sama nama. Namni jisaba nama mo, guyanas, isap guyana. Amen. Nama pura kung kulung kamu negaro, namna pura kung kulung kamu negaro, guyano, ikalkan, tinukan. Apura kung kulung malero biwa kayo nakaganya kaya diba ang nunif. May amen amen. Yesus gofta. May amen. Namitya doon, tagalawa, kayo man eh, apura malero biwa, di ba na ba? Guanta dun biwa na sana mo ko chao lo guya ko. Kuda na ko pala ganit malen na Yuda na wajya siya. Yuda, ofan ni siya. Nakaya susin, bayi susin kana siya nanti berde chupe ban. Chupe man sabi sa chupe taliban tadi. Jona kasi, मैं kasi do bisu. Tawar bango sa kasi jetta sa nabitu. Sa kasi do bisu na ye. Tadi tak aku tanya, agak kau, nani, itu bukan kelu, adil tak kita semua berlihat, lu kan mau nak belajar jadi cikgu, selepas itu cuma kaya susin atau betul baca menjadi dapat ciri, overall baca kan ada yang enak kan aku dah berada di semua dah, umum guru macam apa, wajib tu boleh badi, tu biwa kayu mana, pura kayu mana, ikat curu,
Warri dubbii Waaqayyoo kana fuula Waaqayyoo malee baatan akkuma Fariisotaati. Ifuuf hin danda'u. Fariisonni koo macaafa Isaayyaas seera uumamaadhaa kaasanii amma macaafa Milkiyaasitti waa'ee Yesuus kan dubbatu baatu raajonni xaafan Yesuus dubbata amma Waaqayyo abbaan dubbate ati yeroo kana miilla ishee itti ta'e dubartattiidha. Inni miilla isaa itti ta'e inni dubartattiidha too mataa kee miidha inni Yesuus. Ni ameen ameen ameen. Oolaan aarsaaf ta'u eessara abbaayde ishee oolaan aarsaaf ta'u Waaqayyo na dhagaa'e. Abrahaam oolaan aarsaaf ta'u inni Waaqayyo arge Yesuus. Oolaa baaraadiyaa namaas. Macaafa waa'ee Yesuus dubbatu Waaqayyo waa'ee Yesuusiif immoo attamitti maalitti kun yaa beekan. Ilma Yoosef midhaan maaltu Yesuusitti maaltu Waaqa dhugaa si godhe maaltu nurratti mootii si godhe jedhanii kan dabarsee isaan macaafa waa'ee Yesuus dubbatu harkatti baatanii harkuma isaaniitti baataniiti harkuma macaafa waa'ee Yesuus itti baatanii immoo Yesuusiin fannoo irratti waraanan. Maaliif dubbii Waaqayyo hafuura Waaqayyoo malee namaaniif. Har'a uummanni hafuura Waaqayyoo citee gara kee yaadu. Bu'aa hafuura qulqulluu fudhachuu yookaan hafuura qulqulluun guutamuu maali? Tokko hafuurri qulqulluu nama jijjiira. Wayi kan dubbadhan maali? Maaltu jijjiirame biyya kana kiyaa? Maaltu jijjiirame waldaa kiristaanaa kiyaa? Maaltu jijjiirame qaarii? Meeshaa dhaggeeffadhaa warri ganamaayyuu anattuu gaaffiidha. Innan ganama jedhe kan biraa innamma jedhamaa jiru kan biraa. Mee warri ganama dhuftan? Warri ganama dhuftan? Sobaa garuu sobaa? Waan hundi loltuudhaan nu eegalan guyyaa kana ammoo waan haaraan naa dhufaan. Maal si ilaallata dhaqanii hin barsiisu. Yesuus gooftaa. Mirga gaafadha Yesuus gooftaa dhagaa. Ameen ameen. Hojii ergamootaa boqonnaa 19 jalqabu garuu 10:45 tokko dhaqaa dubbisaa. 19 tokko kaastanii yeroo laaltanii Phaawulos jab tokko argee bartoota fudhatan. Ijoollee leennaan hafuura qulqulluu fudhataniitu si dhiyeesse. Ni hafuura qulqulluu waan jedhamu yoo amma sirraa dhageenya hin beeknu jedhan. Maal hojjechaa lallaba wangeelaatti. Phaawulos akkamitti jara kana beekelettu jara kanarraa jijjiiramu tokko yoo mul'achaa jiru. Nama fuula ajjiinoo dargee beeku fakkaatan. Akka Saa'ol gaafechaa afaanitti raajibaatti harkatti eegoo baate. Tawfiiqi. Maal jennaan jireenyi isaanii jireenya namaa hafuura qulqulluun guutamee miti. Eewutti cuuphaa eenyutti cubamtarree jennaan nuu barsiisa Yohaannisitti cubamneen. Maal Yohaannisoo Yesuusin argisiisaa ture? Cuuphaa yaada garaa geeddarannaa cuubaa ture. Waa'ee Yesuus dubbachaa ture. Attamitti akka jettu ijoollee kottaa harreede isinan cuubae. Maqaa Yesuusitti fuudhee cuube. Ameen ameen. Cuubee booda Phaawulos harka isaa yeroo irra kaa'u maal isaa? Harka isaa yeroo irra kaa'u Phaawulos. Afaan koo dhageessan kanatti argisiisa. Abbaan tokko natti himu amma barsiisa kana keessatti bahe. Yeroo Phaawulos harka isaa irra kaa'u hafuuraan guutaman. Afaan hin beekamne dubbatan. Raajis raaja jedhe. Ameen. Maal ameen jedha? Amen. Anda kasih hafuura qulqulluun si haguutu. Namni hafuura qulqulluun gara isaa dhaqetu hin beekin afaan hin beekamne dubbata. Raajii dubbata hafuura qulqulluun si haguutu jedhu. Boloota barri namoota 12 sanaa ergamoota barnoo bartoota warra jedhaman sanaa maqaa bartoota jedhamu macaafatu malee bartoota hin jiru. Bartoota Yesuus gooftaa. Maqaa malee hojii isaanii xaaraa ol darbaan turre. Yesuus illa lafa ture lafa sangaanii gogaa malee fuudhuu qulqulluun hin jiru. Lafa keessa irraa kaasee abidda fuudhaa qabatu. Maal ameen jedhaani? Ganama waan dubbachaa ture. Saa'ol nama jedhamu hojii ergamoota boqonnaa 8 irratti lafaan deemu Phaawulos nama jedhamu immoo lafaa kaasee Waaqayyo. Maqaas gatee hojiis gate. Gaafa fuula qulqulluu fudhannu waan gannu qabna waan dhiinnu qabna. Waldaa gumuun manaa bahe. Sudah sana dapat bisa. Saja. Waldaa gumuun manaa bahe. Balleessuun manaa bahe. Ergamoota hidhuun manaa bahe. Gaafa
afur Waaqni Yesuus Kiristoos itti dhufee lafaan dha'u garuu ameen ameen. Achi guyyaa tokkotti lafa dhee hojjetamee lafa oolaa baaraadhiyaa guyyaa tokkotti lafa dhee achuma hojjetamee lafa maal jedhe saddeet tokko kaasee jiru. Saawwan ajjeefamus Isxifaanositti walii galee ture. Kana irratti immoo guyyuma sana waldaa amantoota Yerusaalem keessa jirtu irratti ari'atamuu guddaatu ta'e. Ergamoota irraa kan hafe amantoonni hundinuu kutaa biyya Yihuudaatii fi Samaariyaa keessaa bittinfaman. Jarreen Waaqayyoof bulan tokko Isxifaanosiif boo'icha guddaa isaa boo'anii reeffa isaa awwaalan. Saawwan garuu waldaa amantootaa lafa irraa balleessuudhaa fi manneen keessa adeemee dhiirotaa fi dubartoota amantoota ta'an harkisee mana hidhaatti kenna ture. Amantoonni warri bittimmaa'an harkisee maalitti kenna ture? Mana hidhaatti. Ameen. Sagal tokko irraa kaasee Saawwan ammayyuu maal godhe? Bartoota Gooftaa doorsisuudhaaf, ajjeesuudhaaf, balbalaa gara hangafa lubootaa dhaqe. Sagal tokko irraa kaasee lafaan dha'e fuula Waaqaatti dhaqe. Kufeeti achi ka'e Phaawulosiin ta'e. Maaltu ta'e yoo ta'an maaltu Phaawulosiin geejjara yoo ta'an Saawwaniin geejjara gara Phaawulositti maqaa isaa sirraanfachiiseeti Waaqni maqaa haaraas kenneefiiti lafa kufe sanatti jedhani. Ijaa sana banuuf immoo Anaaniyaasiin itti arge. Anaaniyaas ta'e Saa'ol karaa sirriitti lafa dha'ee iji isaa jaamee jira. Garuu mul'ata argee akka dibattee garattuuf. Ameen. Maali Gooftaa Yesuus guddinta akkasii. Garuu mul'ata argee karena kan maal innoo lubootarraa ijama mana diraatametti anna kadhee jechuun taasise Anaaniyaas iyyuu maaliif namichi nama ajjeesutti beekamaadha. Anaaniyaas sagalee isaa beeka Waaqayyo iddoo jalatti kennamee fideera. Maqaa Yesuusiin hafuurri dhaloota baay'eetti gaaffisi godhu gara jaalatu. Kun Waaqayyo gaafa gara keenya dhufu namni waa'ee keenya kan biraa isaa Waaqayyo gadu lafa haaraan. Lafa gubee ka'ee ija isaarraa dhaqee lafa inni ciisutti harkarra kaa'etti Anaaniyaas Saa'ol Waaqayyoo akkanii harka sana kaa'ee si garadhuuf gara keetti na erge. Harkarra kaa'ee erga sana teessii booda ija Saa'ol irraa qolli bu'ee jedha. Ni ameen. Saa'ol iji aaraan uumameef hafuura qulqulluun guutame, cuubame, ka'ee jajjabaate bartoota bukkee bubbule. Yesuus Gooftaa. Obboloota lammata deebi'ee waa'ee nama waraanuu haasa'een beeku Saa'ol. Handubdiin akkasii jedheen beekoroota dangalchaniitu mana waa'ee hongeelaa. Afaanuma kaleessa lallabee Yesuus nama malee waan dhabe jedheen Yesuus Gooftaa dhaayee karaa namaas qorra dhaabate lallabuutti ture. Isa kalee morme darrammoo jechaleelen. Isa kalee nama hidhu darrammoo ofiisaaf iyyuu haalleluuyaa. Maqaa yachaalu sana maqaa Yesuus lallabaa ilaalen. Harka kee firakka maqaa Yesuus waa'ee kee barraa kaasee oduun haala haala ta'an. Inni kun akka ta'u hafuurri qulqulluu si guutuu danda'u. Hin guutame Saa'ol guyyaa tokkotti maqaan isaas gaddalamedha. Wayii gatu qabda. Ada wana gaccisiisu waa si gaccisiisu dhufe Yesuus. Ni ameen ameen. Hafuurri Waaqayyo nama geddar. Eeyyeen geddar. Hamala namaa geddar. Yaada namaa geddar. Karoora namaa geddar. Nama geddar. Haleluuyaa. Nama hafuurri qulqulluun itti bu'een geddarramee jala keenya obboloota du'a malee bakka lafarraa du'ee madarbuu malee wanti isa geddar tokko arga kee qaba. Hafuurri qulqulluun sitti gara kee hafe. Siin kadha hafuurri qulqulluun gara kee hafe. Hafuurri qulqulluun gara kee hafe. Saa'ol ispoortii yeroo jalqabaaf biyya lafaa keessatti kan jalqabe Saa'ol jedhu beektonni macaafa qulqulluu galma maal
Saawwan isa kam isa Phaawulos jedhame sana. Garuu inni dur qaqqabee nama reebaa ture kun yeroo kam gashanii mana waan dubban. Dur wanti aduudhaaf labsii baasa ammoo ni jaalla kottaa yaa warra Galaatiyaa yaa warra Filiphisiiyus yaa warra Maqedooniyaa haleluuyaa. Yaa warra Kayyaa yaa warra Qorontos kaayana. Radala dia kiamana saudara dia. Kaayana. Haleluuyaa. Yesuus gooftaa. Amen amen. Bakkoonni gooftaa kun lammanuu baqatanii turan jijjiiramne jedhanii shakku. Afuun qulqulluun galuutti guyyaatuma aluma tokkicha kiyaa dhangalaati. Wanta na kiyaa naqu qaba, wanta si kiyaa naqu qaba, wanta nuti naqu qabu. Haleluuyaa. Isa galee guddaan haleluuyaa asliyyuu. Haleluuyaa. Waa'ee bu'uura kiristaanummaa keenyaatii bari itti deemee sadammaffaa tokko yoo qabu. Innis maal yoo ta'u bu'aan afuura qulqulluun guutamuun lammaffaan afuurichi dubbii waaqayyoo namaa ibsa. Ishee kana tuqeen ture garuu bu'uura kiristaanummaa keenyaatti waa'ee dubbii waaqayyoo kun. Luqaas boqonnaa 20:45 dubbii isaa hubataniif sammuu isaanii ibse. Sammuun keenya ife malee dubbii waaqayyoo hubachuu bafisuu hin danda'u. Waa'ee jaalala lallabna malee jaallachuu hin dandeenyu. Waa'ee jaalalaa keenya dhaggeeffanna malee jaallachuu hin dandeenyu. Nama sodaatu tolu akka dhageessaaf jaarsummaan baay'ee gara kee dhufeeti lakki jaarsummaa baay'ee dibdeeti nama sodaatu tolu maal gootu? Aloo takka abaluuf jedhee jettu. Namni waaqayyoof jedhee uudhaan taaksii keemaan doolaraa dhiyaa karoora isaa dhiisuu hin dandeenye. Namni waaqayyoof jedhee meeshaa jibbaa shabaatu lafa kaa'uu dandeenye iyyuu lafa kaa'u. Dubbii waaqayyoo afuura waaqayyoo malee namaa ifuu hin danda'u. Ni ameen ameen. Mi ameen jedha. Dubbiin waaqayyoo fi isaa kun dukkana miti ifuma kanatu ifa Kiristoos malee nuun ifu. Namni dubbiin waaqayyoo ifeef ija fuula isaa banama. Ija fuula keenyaa banamnaan dukkanaan ifa adda baafnee beekna. Jaamaa kan biratti qabnuuf fiigee boolla lixa. Gufuu dha'ee kuffisa. Galaana lixee nyaatamu. Bineensatti laatamu. Nama iji isaa argu garuu harka isaa qabneeti. Haleluuyaa. Ameen. Jedhamatu bakka dabale waan biraan jiru. Nama iji isaa argu garuu harka isaa qabnee geggeessina tun ta'e ofiin bahee gala. Harka kee olfu maqaa Yesuus Kiristoos. Namni iji isaa baname nama hafuura qulqulluu qabu namni hafuura qulqulluu qabu danda'ee jiraata hafuurri si haa guutu. Mee akka gaafadhaan yaa hafuura waaqayyoo dhaayyaati. Jedha. Jedha. Machooftu waan nuti macheessa maa yeroo dhugdu maaliif machoofti namatti madaala qaama isheetii eeggachuu danda'a safoonii maal waan ta'eef dhugee jira dhugaatiin sun kallattiin naqee maal dha'a foonsaa hin irranne namicha garuu maal Yesuus gooftaadha. Mi ameen ameen. Hafuurri qulqulluu gaafa gara namaa dhufu wanta keessa namaatti itti buufama. Isuma takkaame billaa Yesuus kiyaa waan namaa guddaa dha. Na kiyaa waan namaa guddaa dha. Wanta itti buufama. Diigale Yesuus gooftaadha. Machiina fuudhaa gara keenyaan dhumne taanaan gadi barri baay'een jiru kennamni baay'een gogee taa'ee gogee gal maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetii irraa kaasee hafuurri gooftaa si haa jijjiiru. Dubbii waaqayyoo. Utuu sagalee waaqayyoo dubbifannu iyyuu inni nurratti wal ga'e kiristaanni gara hojjetaa jabaadha. Maaliif beektu hafuura qulqulluun hafuura raffiftuu nama godhu hafuura akka nama kaa'u. Kaampaaniin gurguddaan wanti addunyaa kana jijjiiru bu'uurri addunyaa kana jijjiiramu addunyaa kana bu'uurri qaroominaa wangeela ture. Wangeela addunyaa jijjiire namni dhuunfaa iyyuu waa jala kaatee deemee waan tokko ittiin ta'uuf jijjiira. Amma dirjitoonni mootummaan hoogganan baay'een isaanii manneen barnootaa waajjiraaleen fayyaa lafa namni wallaanan maanni hospitaalonni gurguddaa kun maqaan isaa maaliif adda addatti maqaa ergamootaan mogga'ee dhaabeettu sin mishineerota fide wangeela harka tokkotti baatanii misooma harka tokkotti baatanii dhufu. Inni qabame inni na qabeef si qabe. Ameen ameen. Humna fuula qulqullina irraa nafsiin gadhiisee deema. Amen.
sedang kamu nak buka bayi merah mandi dah. Iya mau saya bukan ya pura pura saja. Kau tu kalau kau jalan me, nafsi saja, nafs saja, nafas saja. Aduh bukan lagi. Shila dia, sekian dolar dia. Amin. Malu amin jadi amin. Kul karena malu fumil bodoh tak. Nama Tuhan nama kenjira nama tidak baca. Mes kalau kau pernah sebelum itu tagala kawan dah tu baca ni. Nama Tuhan nama kenjira Tuhan nama tidak baca ni. Lalu kau bukan dah cakap dia kau angkat sebut tu kau tidak nak buat apa nak pura nak boleh je. Ya sekian lalu kau bukan mal